waaqa gara wantaa deemna. Eenyu Yesuus nama moo waaqa? Yesuus Kiristoos namni Si warra si biyya arrabsu maal jettaan akkamiin godha namni si gargaaru waa dhufu dhiirtiin isaa dhufanii si arrabsanii nama dubartii wajjin gargaarsaa miti yoo dandeessittan himee Si ar- kan abshir, biraa abshir, galchita akkas. malee ofiisii deebisa. akka dubartii taateef wallaaltuu miti dubartii taateef xiqqeenyaa miti dubartii taateef dhiira gabbeete jechuu miti dhiira ta'eef dhiirri sirra beeka jechuu miti sammuu waaqayyo sii kanne ogummaa waan hanqa dubbisteen ni beektaa so siif haa laaffisu rabbi haa laaffisu Gaaffii keettaa deebisa nama tasgabbii ta'e mishaa maqaan keetiif ati walitti deemta silaa jara biraa taateef fagoo wixxat jettee na arrabsitee qaata lixxe waan jedhu Gaafiin qabuu yarramni. abshir abshir Amantiin kamiin jechuun dalaggaa keetiin kaa namni hundinuu kan xeefii facaase qamadiin haammatu. Kan qamadii Okay. facaase xeefiin haammatu. Abbaan hundinuu waanuma facaase na uummata. okay waan si gaafadhu waa'ee abbaa waa'uma qorinxoos kana laalchisee abbaa manaa hin qabdaate abbaa no jechuun wanta kana uumatu wanta akka taatu waa'ee dubartii qofa laal no uffataatii miti hin deebista wanta akkasin rakko laaftuudha malee No, Sillee waan gaafi mucaa gaafattee sii deebisa. hayyee hayyee ishi si dhaggeeffadhe hayyee ladies first jedhani waan jedhu gaafii mucaa gaafadhe waaqaatu fannoo irratti dura waaqni meeqa Waanni tokko isa samii bardiyoon. tokkichuma sanii fannoo irra sii du'e mishaa Inni jalqaba irraa siif mureessa siif ibsu. naan jedha ka tokkichuma sanii naa du'e naan jettu Inni ishee Yesuus Kiristoos sababii inni biyya lafaa dhufeef maaliidhaaf hamma beekurraa siif hima jechuun wangeelaa paastir ta'ee osoo hin taane kan wayi kaasee jiran kana caala beekuu danda'u na caala beekuu dhabuu danda'u haga beekurraa siin hima haga danda'e jechuudha. Sagalichi garuu ittiin dabalin si dabalamaa irraan Resin jedha ammaas. Kana waan ta'eefani kan beekurraa siif hima. Isa jalqaba geeroo nuti hawaan addamiin darara cubbuu erga nyaachiste gatii keessaa baatu. Dubartiin nyaachisee mi? Dubartiin nyaachise moo bofaan nyaachise? Itti haasa'e kaa seexana kaa hojii seexanaati hin dogoggorse kaa. Hojii yakka kan dalage. Waa bofti fideetti kenne hiree adamitti dubartii masitti kennee miti hiree. Atanaafuu dubartiin tun bakkuma hunda yakkamtu biyya isimmoo ayyeetti fuuf. Isheen caqasaa kaama. Ayyee caqasaan jira. Kanaafuu waaqayyo mee maalaan godhare namni bifa biraa wayi bineensa ta'e amma bineensi yoo sitti dhufe ofirraa wayi loltaa wayi si nyaataa wayi ofirraa loltee faccistee wayi ajjeesta miti. Ofitti hin dhiistu. Akkas. Waaqayyo beekaa waan ta'eefi waaqayyo araara biyya lafaa nu islaama kiristaana qofaa miti Yesuus Kiristoos kan du'e. Biyya lafaa guutuudhaaf islaamallee hin jenne Afrikaan jenne Itoophiyaan jenne Arabaa adiif gurraacha hin jenne. Anaafis du'e? Guutuu biyya addunyaa guutuu hundaaf kan gatii kafale aarsaa qaba. Okay. Du'ee mi Yesuus sana ayyee? Anaaf si osoo hin taane hunda guutuu biyya lafaa kafalee guutuu dhala biyya lafaa jechuudha. Handaara lafaa hundaaf. Garuu inni gatii kafale sababbiin hafuuraan qulqulluudhaan amma bineensi yoo sitti dhufe hin ajjeesoo isi nyaata waan ta'eef waaqayyo beekaadha waan ta'eef maali akkamitti dhufe hafuura qulqulluun Maariyaameen hafuuraadhaan mire isiin dingilii turte. Eenyu dingilii turte? Maariyaaman dingiliin turellee hin jenne qaama biraa dingilii jedheen eeyyee. Akkas kaa Maariyaam hin dubbanne. Isa amma isa tikkilii dubbachaa jirraa mana mormitan. Jechuun dubbadhumaatu. Hafuura qulqulluudhaan dhalatte siin dingiliidhaan Yesuus Kiristoos hafuuradhaan isheen sa'a sodaattee dararamaa turte miti maafi dhiira siin beektu waan ta'eef. Dhalte yaa ilma hafuura qulqulluun ilma kana dhalte ilma kana du'e mi? Ilmi kun maalinni sababbii inni biyya lafaa dhufee maanni waggaa 40 jiraate. Waan wangeellee akka jedhutti gartee warra akka hoolotaa badan gartee karaa irraa goran gartee mana Israa'el keessaa karaa waaqayyootitti yaamu waaqayyoon barsiisuu dhugicha barsiisuu seera waaqayyoo barsiisuu jireenya bara bara akka argatan kana barsiisuudha.
cubbuu biyya lafaarraa fuudhuu. Biyya lafaa barsiisaa ture. Saati Yesuus Kiristoos saati barsiisaa ture garuu qabeenyi hundi harka saati qabeenya kennaa ture ree qabeenya raabsaa ture ree inni. Isa kana kan erge eenyu iyyee? Dandeenya. Isa kana iyyee cubbuu keenyaaf jedhee dhufee du'ee miti. Cubbuu keenyaaf jedhee du'ee miti. Eessitti dhufa kaasas. Gabaabsoo barbaadeeti bara du'e kan du'e sana eenyutti deemuu jira kan du'e sana Yesuusii miti ka biyya lafaatiif cubbuu ilma namaatiif kan du'e. Cubbuu nuti hojjanne waan dalaggaa kennaaf. Hayyee haa taatu. Ilma ofii tokkocha aarsaa godhe. Okay. Eenyutu ilma isaa aarsaa godhe? Waaqayyotu aarsaa godhe ilma ofii tokkocha qabu. Kan aarsaa ta'e kun waaqaa mitiimi? Ilma ofii tokkocha qabu karaanis jireenya. Beekee amma fakkeenyaaf ilma tokkocha. Kallattiin gara abbaatti dhaqxan ana dhaire kallattiin. Beekee. Barumsa inni barsiisanii namni barumsa isaa san seera isaa kurrannan san seeraan hojjatee gara abbaa isaa kallattii inni deemee ture. Namni gara abbaa isaatti dhaquu danda'uun. Jechuun gartee gara abbaatitti yaama Yesuus gartee gara dhugi gara waaqayyo karaa kiyyaan malee gara abbaan dheeyxanii jedhe waan jedhe. Fakkeenyaaf okay kan cubbuu keenyaaf jedhee wareegame san ilma moo waaqa? Ilma ofii tokkocha qabu aarsaa kenne. Waaqaa mitiimi kan aarsaa ta'e san? Ilma ofii tokkocha qabu aarsaa kenne biyya lafaa. Amma fakkeenyaaf ati ilma kiyya intala tiyya taate yoon aarsaadhaaf si kanne anaa miti kan aarsaa ta'e sii miti? Ani hin kennu kan danda'e ilma tokko hin kennu anis dhugaa hin kennu waaqayyoon sigaa beekee okay ilma waaqayyootu aarsaa nuu ta'e moo waaqaatu aarsaa nuu ta'e? Ilma waaqayyoo tokkocha hafuura qulqulluun dhalateedha. Okay goobas san ilma malee waaqaa mitiimi kan aarsaa ta'e? Waaqni hin ta'u miti aarsaa? Ilma fi tokkocha qabu nuuf aarsaa godhe kanaa ol maal godhe? Ilma tokkicha amma waaqaaf ilmaa jira miti abbaaf ilmaatu aarsaa ta'e malee abbaan hin taaneemi. Akkasumaami? Maa viidiyoon cufadha ree buchoo koo maa viidiyoo cufadhu naan jettanii. Haa jedhani sokkee. Jechuun abbaaf ilmaa jiraami? Maara deeftee na gaafata gaafii anis gaafii si gaafii dhufaa jira kan koo si deebiseera bare karaanis dhugaanis jireenyis anaa jedhee bare hin dinne sanii amma jedhe qaamni fannoo irratti nuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee wareegame abbaadha moo ilma? Ilma fi tokkocha qabu aarsaa nuuf godhe. Eenyu godheen jennee bare eenyu teenya mishaa teenya maaloo? Waan jedhe qaamni fannoo irratti cubbuu kiyyaa fi keetiifis uumama hundaaf dabarsee kenname san ilma moo abbaadha? Ani amma gaafii sin gaafadha kan koo si deebisee gaafii sin gaafadha qoy. Inni Yesuus Kiristoos akkanaan jette jalqaba gaafiin gurbaa namaatu fannoo irra deemu waaqennaan jalqaba hin see galattee Aadamii fi Seexaanaa fi Heewwaan achi dhayte. Adda kuttee xumurennaan xumura sitti hamee. No ani waan kana gabaabsuu barbaade hunda seenaa waan kanaa ibsin jenne qaamni gartee fannifame waaqayyo abbaadha moo waaqayyo ilma? Jalqaba irraa beekuun. Maal taate misaateen? Ani akkamiin siif ibsaree ilma tokkocha ofii qabu hafuura qulqulluun isa argate qulqullaa isa ta'e. Dabarsee biyya lafaaf laatee gatii kaffale gatii dhangaatii. Okay eenyu kan dabarsee ilma tokkicha kana biyya lafaatiif kanne eenyu qaamni isa eenyu siigalee jira wallahi sammuun keessi la deeyde penteen ormaa anama si gaafadhu siigalee amma kun waan isin jedhe kun siigalee amma naa yoomora gaafii si gaafadhu hin gaafatta jechuun deebisuu diddeeka. Barsiisaa awwalee musammaa kanan gaafadha awwalee musammaa nagaan siifaa ta'u gaafii kan. Baatii sadii naa kan ni jedhee nan barada. Ilma ofii tokkocha qabu dabarsee biyya lafaa kenne. Amata bira dabarre. Kan deemaa jiru karaa Yesuus Kiristoos barsiisee biyya lafaa irraa darbe san qaballee deemaa jira. Mishaa dhiifama takka usaas. Yaa jamaa taabtaabiin hin jiru ganaa 70 irra jira.
Barsiisni kun akka namoota hunda bira gahu akkasumallee gidduun iseen gaafii kiyyaa keessaa xumuraan isin Inni abbaa manaati.